Yeroo tokko tokko gaarummaa nuti hojjennu ofii keenyaaf hojjenna malee gaarummaa namaaf hojjenna miti yookaan gaarummaa hojjennetti gatii keenya nutu fudhata malee gaarummaa nuti hojjennetti namni biraa gatii keenya nyaataa miti. Kanaafiyyuu lafa jireenya dachee kanarra jirru irratti immoo hammam akka jiraannuu fi yoom akka bannu waan hin beekneefiyyuu wanta hamaa gochuurraa of qusachuun irra jiraata jechuudha. Sababni isaayyuu narrafa malee akkamitti akkan ka'u waan hin beekneefu jireenyi ilma namaa kun oliif gadi waan ta'eef gaarummaa hojjechuun immoo mataa kootiifi. Gaarummaa hojjechuun mataa kootiifi malee eenyumtuu qooda ani gaarummaa hojjedhee gatii isaa namni biraatti argachuu hin danda'u. Akkasuma immoo qooda ani waan hin taane hojjedhes immoo gatii isaa namni itti argachuu hin danda'u. Isinii galee kanaaf mee waan tokko isinitti maali? Nagaa faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ay nagaa kooti galata Waaqayyoo. Iseenis akka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun hin dagatina subscribe godhaa maatii taanutti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo yaadaa fi qeeqa qabdanii koomentii jala kaa'aa. Garuu subscribe irraa deemaa jiru dhugaa Rabbi family araba naataa jiru subscribe naataa isaa isiniin jira. Innaa har'amee waa'ee gaarummaa fi muudannoo muca'oo tokko isiniif fidee jechuudha. Egaa muca'oon kuni obboleettii niitii kana obboleettii hojjechiiftuu koo kana biraatti kan ishiin galtu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko namoonni baay'een ofii balleessanii yeroo itti nama komatan jira. Ofii balleessaniiti yeroo itti bakka abaluu sirrii miti abalummoo gaarii hin gootu yeroo jedhan jiraachuudha. Kun immoo ofii koo amanamummaa yoo hin qabaadhe namni sunis akkasuma amanamummaa qabaachuu danda'a. Isinii garee garuu ani ofii koo amanamummaa hin qabu yoo ta'e akkasuma namnis jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada seetan muca'oon kuni mana jara kana biratti galti waggaa tokkoo fi ji'a afur guuteetti erga isaan bira dhufte jechuudha. Ugaandaadha muca'eetti. Haa ta'u malee yeroo jammaraa dhufte dhugaa dubbachuudhaaf niitii haati manaa sun baay'ee miskiina baay'ee nannaqaane dura. Erga muca'eettiin dhuftee baay'ee dhaqaan jiru malee nannaqa ture dura dhaqee mana tsadda'ee minaaminedhaan biraan deddeebi'aani. Achi baay'ee nama garraame turte garuu dhugaa isiniin jedhaani. Biyaansi guyyaa lama fa'aa yeroo bulee galullee jira jechuudha namtu mataa kootiini. Guyyaa tokko mana sun keessatti kaameraa argee hin beeku. Innaa muca'oon kun yeroo jammara dhaqxee kaameraan jiru ture mana keessa. Garuu tureeti igaayyuu si jammarii dursumayyuu kaameraa barbaaduun qabdu turte muca'eettiin kun akka kootti jechuudha. Jammarumayyuu kaameraa barbaaduun ishirra jiraatu ture. Deebitee immoo wanta gootu kam keessattiyyuu mana kana keessatti wanti nuti goonu yoo jiraanne fakkeenyaaf amma warri daa'ima qaban fa'aa kaameraadhaaf xiqqoo ishii rakkoodha. Kaameraa dhabuun rakkoodha. Dhugaa isiniin jedhaani. Innaa muca'oon kun immoo dursuma akka dhaqxee maal gootee kaameraa barbaadaa turteeni jechuudha. Kaameraa barbaadaa turteeni garuu arguu hin dandeenye isheen. Isaanis immoo maal godhanii muca'oo kana qoraa turaniini. Gaafa qoraa turaniini dhuma isaarratti maal godhu kaameraa bitaniitu kaa'an. Kaameraa dhoskaa. Mucattiin kaameraan hin jiru jettee yeroo hundumaa garuu hin beeku waan ishiin hojjette dhugaa Rabbi isiniin jedhaan. Waan isaa hin beeku waan ishiin hojjettu. Niitiin jechuudha eegadda hin boosiini. Birrii meeqa kanfalee fidee tanan jettiin obboleettii ishee kanatti bilbilattiin. Innaa muca'eettii isaan maal godhanii kaameraa dhoskaa kana bitanii gashaniini. Gaafa kana wanta ishiin hojjette hin beeku gaa. Qabaniin jechuudha kaameraa sun. Biirootti deebisuu fi rakkoodha. Birrii hamma kanaatti fidan. Muca'oo kana wajjiniin mana tokko keessatti jireenya itti fufuu fi rakkoodha. Waan gootu wallaalteetu gara ishee kanaatti bilbiltee. Kana maaliifan isinii fidee beektaa dubbii kana? Amanamummaan maal akka fakkaatu irraa baruu fi gaarummaan maal akka fakkaatu. Dursuma muca'oon kuni osoo akkuma dura dhufteen gaarii hojjettee yookaan amanamummaa qabaatteetti ta'e kaameraa mana sun keessatti hin gashan. Kaameraa gashanii
sila kaameraa hin gashan turan. Garuu waa laalaniitu waa isaan dhimnaanuu kaameraa kana gashaniin. Innaan lafa deemnu hundumatti wanta hojjennu hundumarratti amanamummaa yoo qabaanne lafa deemnu hundumatti amanamummaa yoo qabaanne wanti hojjennee milkaa'uu nu dhowwu tokkollee hin jiru. Wanti akka nuti hojjetanne hin milkoofne nu daangessu tokkollee hin jiru. Garuu jireenya ilma namaa jireenya nuti jiraannu kana keessatti immoo nama faana nu bulchu akkasuma hawaasa naannoo faanas kan nu bulchu maalidha? Amala keenyadha. Amanamummaa yoo qabaannedha. Isinii gadi malee amala hin qabu yoo ta'e xiqqaattis guddaattis wanta hojjedhu hundumarratti amanamummaa hin qabu yoo ta'e Oromoo warra afaan isaanii hin beekne miti. Warri afaan isaanii beekuyyuu haatii fi abbaan ofiiyyuu nama dadhabu. Haati ofii fi abbaan ofii nama dadhabu. Kun immoo behaviyorii nuti agarsiifnu yookaan amala nuti agarsiifnu irraa kan ka'edha jechuudha. Isinii galee amma maal murteessite niitiin kun jechuudha. Miindaa ji'a afurii irraa kutuu murteessite. Miindaa ji'a afurii irraa kuteen gara biyyaatti deebisaa jette. Dhaggeeffadhaa. Kun maaliifidha? Osoo mucawwan kuni gaarummaa hojjetteeti ta'ee jechuudha. Kun hundi hin jiru. Adamma dhugaa waaqayyoo isin talimaanii mana kana keessatti baay'een namoota kaameraa sodaatan. Isinii galee warri kaameraa sodaatan sun warra rakkoo qabanidha akka kootti. Dhugaa rabbi isin jedha. Garuu ani mana kana keessatti jiraachuu koo yookaan hojjedhee kan milkaa'uuf kan na taasise dhugaa rabbi isin jedha na kaameraadha. Sababni isaayyuu daa'iman qabaan. Bica'uu mana keessatti qosammuu ishii sirrii miti. Yeroo meeqa daa'ima kana ukkaamsiteetti. Sababii kaameraan jiruuf du'a waliira mucaan kun. Isinii galee garuu osoo kaameraan sun hin jiru ta'e utoo niitiin kun hin hordoftu ta'e mucaan kun har'a maal ta'a hin miidhamaan. Gaafa sunoo eenyutti gaafatamaanii? Hojiin koo inni guddaan immoo ani biyyaa dhufuun koo maaliifidha? Daa'ima eeguufidha. Isinii galee kanaafuu sababii kaameraan sun jiruu fi mucaan kunis du'a oolee anis immoo hojjetadhee akka milkaa'u kan na taasise kaameraa kanadha. Kanaaf yeroo tokko tokko sodaachuu hin qabu. Akka kootti sodaachuu hin qabu. Sodaachuun nurra jiraatu. Sababni isaayyuu gaarii hojjedhe jennaan ani kaameraa dhiisii wanta fedhetu asitti fidanii kaahanii waan tokko na gochuu hin danda'an. Inni guddaan immoo hojii qofa amanamummaa qabaachuudha. Wanta na hojjedhu hundumarratti amanamummaa qabaachuudha bakka. Kanuma. Si jammana yeroo tokko tokko ijoolleen ana akkanatti fakkaatutti nyaata faaratti sodaatu natti fakkaatan kaameraa. Sodaan qabu. Maaf iddoo kana maaf hin jiraati? Nyaata kee maal jedha seete Oromoon gaafa mammaaku. Akkam kuunettis akkam bannettis jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Nyaata kees gaafa nyaattu sadaan gara osoo hin taane gola namaa akka jirtu beektee qursii kee barii yoo nyaatte saatii misaa kee irratti galgala arbaata kee nyaattaan bakka kana caala qoonqooduu namaa gadi fudhattu. Kanaan achitti mana kana keessatti wanta biraa maalan hojjedhaa? Maalan sodaadhaan? Kaameraa dhiisee waan fedhe yoo jiraate maalan sodaadha? Adama dhugaa sirriitti ani malee yeroo kaameraa bira gahu bilbila bicheen dhuska yeroo baay'ee nan dhuska bilbila. Bakka sababni isaayyuu hin jaallattu niitiin irratti. Kanaaf waan biraa maalan hojjedhaani dhuskaani yookiin sodaadhaani. Rafuu dundeeman kaayyoon koo inni manaa dhufeef maalidhaa? Hojjechuudhaaf. Hojjedhee milkaa'ee galuuf. Kanaafuu maal gochuu qabna? Dirqama lafa deemnu hundumatti gaarummaa hojjechuu qabna.
gaarummaan ani hojjedhuun immoo namni biraa itti faayidaa argataa miti. Gaarummaa kootiin anumatu itti jiraataani. Isinii galee na gaarummaan ati hojjettu tokko siif dachee kanarra hamma jirtutti akka ati jireenya namaa gadi hin jiraanne si taasisa. Gaarummaa hojjette jennaan yeroo hundumayyuu keessi kee gammachuu qaba. Manni kee gammachuu qaba. Jireenyi kee gammachuu qaba. Garuu amma fakkeenyaaf namoonni tokko gaafa fakkeenya amma namni afuuraan gara waaqayyootti siqu yookaan afuuraan waaqayyoo faana yeroo hunda haasaa adeemu gaafa cubbuu hojjete tokko osoo beeku waan gaafa cubbuu hojjete tokko dhugaa dubbachuudhaaf fuulli isaa kun dukkanaa'aadha. Jireenyi isaa kun dukkanaa'aadha guyyaa gaafasi. Boqonnaan qabu. Nyaatillee adeemillee boqonnaan qabu tasuma. Isinii galee. Garuu immoo yeroo hundumaa cubbuu hojjetu keessattis waan godhu keessattis dafee qalbii yoo jijjiirrate dafee waaqayyo isaa faana yoo gungume jechuudha. Boqonnaa qaba keessa isaa. Kanaafuu gaarummaa hojjechuun akka kana. Gaarummaa yoo hojjette dachee kanarra hamma jiraatutti dachee kana qofarratti miti. Guyyaa tokkos gaafatti gara abbaa kee deemtu si fayyada. Gaarummaa jechuun tokko faayidaa mataa ofiiti. Lammaffaa dhala kee boruuf. Yoo ati har'a gaarii hojjettee dhalli kee borullee hojjetee milkaa'uu danda'a. Yoo ati gaarii goote dhalli kee sirraa barumsa gaarii fudhata. Keessattuu fakkeenyaaf bara kanaa gaafa gara sooshaal miidiyaatti baanu namoonni baay'een gaafa gara sooshaal miidiyaatti bahanii inni kaan qullaa deemaa, inni kaan sirbaa, inni kaan wal arrabsaa, inni kaan waa baay'ee godha. Isinii galee. Ati sooshaal miidiyaa kanarraa osoo ati lubbuun kee duute yookaan osoo ani du'e wanti ani kaleessa dalagaa ture sun jira. Hin badu yoomu. Kanammoo dhalli kee sun gaafa argee haati koo yookaan abbaan koo nama akkasiiti. Nama akkasitti gaarii hojjechaa turanidha jedha. Maal sirraa fudhata barumsa? Yoo ati gaarii goote abbaan dhalli keessi gaarii sirraa barata. Yoo ati immoo hamaa hojjette sanuma sirraa barata. Waan biraa sirraa hin baratu. Kanaaf bara teekinooloojiin babal'ate kana bara suurri ilma namaa feesbuuk irra jiru kana bara hojiin ilma namaa hundumtuu sooshaal miidiyaatiin wal qabate kana haa xiqqaattu gaarii hojjennee darbuun irra jiraata. Sababni isaayyuu dhalli ani godhadhu boruu hin dhufa kaa sooshaal miidiyaatti. Waggaa tokko waggaa lama caalaan ta'uu dhalate hin dhufa ilaala. Kanaafuu dirqama gaarummaa hojjechuu dhalli koosu. Yoo dhalli koo akkuma ani ta'ee guddadhe sun akkuma ani barbaadetti guddadhe sun nama arrabsaas yoo ta'e qullaas yoo ta'e akka dhufii koo guddadhe sun itti haa guddatu yoo hin jedhe rakkoo. Garuu immoo dhalli koo kun akkas hin ta'iin. Amma dachee kanarra jirutti gaarummaa haa hojjetu. Yoo jedhee kana yaadu ta'e immoo ofii koos gaarummaan hojjedha. Kanaafuu walumaa galatti maal isiniin jechuun barbaada? Gaarummaa hojjechuun milkaa'ina mataa ofiitiin. Amanamummaa qabaachuunis mataa ofiitiin. Namni mataa ofiitiin amanamu nama biraa dabarsee shakku dabarsee hin kennu. Ati ofii kee amanamummaa qabdu taanaan yaa'u xiqqaanis guddaanis akkuma keessu sitti fakkaata. Yoomiyyuu boqonnaa qabu keessi kee. Kanaaf lafa deemnu hundumatti iddoo hojjennu hundumatti gaarummaa hojjechuu qabna. Sababni isaa keessattuu biyya ormaa kana keessa jiraannee biyya keessattuu haadha keenyaaf abbaa keenya birattuu gaarummaan qabnu taanaan haati keenyaaf abbaa keenya baasanii nu darbatu. Asitti immoo iddootti dubbannee dhaggeessifannuu osoo hin taane iddootti mirga keenya falmannuu osoo hin taane harka namaa jala jirra. Amma gaangeeta kaallaa keessa jiruuti waan ta'eef nuti. Kanaafuu kana hundumaa jireenya biyya lafaa kana moonee darbuuf immoo maal gochuu qabna ree? Gaarummaa sun hojjechuu nurra jiraata. Amanamummaa qabaachuu nurra jiraata. Karaa milkaa'ina keenyaa isa dhugaadha.
karaa milkaa'insa keenyaa isa dhugaan jireenya haaraa jiraachuuf jireenya boqonnaa qabu jiraachuuf sinii galee bara keenya muluu namaaf akka hin ergamne bara keenya muluu namaaf gachinne akka namni yeroo gabaabaa keessatti hojjennee jijjiiramuuf hojjennee milkaa'uu barbaanna yoo ta'e lafa deemnu hundumatti maal hojjechuu qabna gaarummaa amanamummaa qabaachuu jaalalaan nama faana jiraachuu wantoota kana sadan goona taanaan yeroo kamiyyuu taanaan boquun keenya gadi hin jedhu harka namaan boquun keenya yoo gad jedhillee keessi keenya gammachuu qaba keessi keenya boqonnaa qaba osoo nyaatiin gabbanna irriba sa'aatii tokko sa'aatii lamaan dhugaa sinii galee baay'ee nama amma siree gaarii irra ciisee irriba qaba miti keessi isaa maala boqonnaa qabu keessi namoota baay'ee kun immoo maddi rakkoosaa achi kanaafuu maal isin jechuun barbaada walumaa galatti ijoolleen kaameraa sodaattan hin sodaatinaa iddoo kana daradaranii yoo ka'anii hin sodaatin ati bakka jirtutti gaarummaa hojjedhu ati lafa deemtu hundumatti gaarummaa hojjedhu gaarummaan suma mataa kee fayyada waan ta'eef kanaaf viidiyoon kun har'a kana fakkaata kanaaf lafa deemtan amanamummaa qabaadhaa isiniin jechuun barbaada hamma ammatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jaalladha bye bye